bareedaa baga namatti illee mul'iftan namni illee waa isinirraa bara daawara osoo anan mas dhufe sheeticha illee asliin doktor asliin sheettaalii jedhan tokko illee achitti kun arrabsee mutut godhee achaari yoo jedhan boru zooree tuman simatti gala laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu si qofaa miti hayyoota keenya warra sirra jiru warra kor'ee nutu kee dubbee harkaa qaba eessan fuutanii fiddan nu eessan nu gattan osoo jedhe ummata danda'u ka kana danda'u wajjin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu ammallee baga dubbattanillee baga laaltanillee baga deebitanillee baga araaramtanillee baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni gabayaa ammoo shayxaanni dhufeeti dalagatu ummata kan addaan bittinneesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee lamuu sin dubbisu nan dubbisin sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf tole gabayaan shayxaanaa sun muluun diiggame amma namni maan nurraa fudhata ummanni sun yeroo walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jedhan we are going to be the role model fakkeenyummaa gaarii wal jalaa dhagahuun wal jalaa deebi'uun wal kabajuun ulfinni sanyii teessanitti haa dabru ani duuba du'aa'ii isinii godha ammoo inni takkattiin ani qabu ifaayya diinii keessatti illee qabaatu baadhu du'aa'ii ulamaa'aa kana hedduu isaa qaba Itoophiyaa tana keessa ulamaa biyya keenya keessa jiru gurguddaa namni quban qabne irraa du'aa'ii qaba du'aa'ii masa yoo isinii goosise gatti masaniin inshaAllah rabbi kiyyarra kajeellaa qaba yoo qarallee hanqoon isin bira jiraate rabbi isin qurcee yoo qarallee laafinni isin bira jiraate rabbi isin jabeessee yoo qarallee wanni rabbiin keessa isin komatu jiraate gara jaalala rabbiititti rabbi isin baase nama addunyaa addaan bittinnoofte nama hawaasummaadhaan wantoota gara garaatiin addaan bittinnaa nama wali ijaaru rabbi isin haa taasisu naaf galatooma anillee eegana sadarkaa diiniidhaan na kabajuun keessan akka nama tokkootitti warra karoora ummata islaamaa afoo dhaabatu hooggansa islaamaati majlisa jedhamee diini jedhamee daa'i jedhamee socho'a jettanii tan diiniif na kabajuun keessan namni ulfinna namaa qabeenyummaa namaa laalu diini namaa laala diini laaltanii diiniin isinirraa mul'ate sanyii keessanitti haa dabru naaf galatooma warrootiin koreelee dhiifama isin gaafadhaa qalbii seenaa waan isinarra keettanillee ammoo haga danda'ameen qarallee abdiillee dubbisee jira amma kanattillee dubbatuu baatu inshaAllah waa isin jechuu fedha ustaaza afaan isin qabee bakka bareedduu jiranii haa dubbatu bilaal qoy waa'ee sumayyaa kana jiranii qoy waan sani garuu fi fedhee dhiifama asumatti asliiki haa geeffatanii qo'a qarallee dubbisee maal jedhu jedhu fixadhaa ustaaza waan sani ani haqiiqaa jiru namni wanti hundinuu teknika barbaada beeytanii amma namni waa namatti dubbatu yeroo tokko akkanatti wanni ani abdii dubbadhu jira wanni suutaan sosobadhee taasa'u jira amma abdii wal bira jirra akkasuma malee namoonni biroo illee na bira jiran ammatti akkanallee jechoo baatu haqiiqaa waan kana lafa jalallee laalleerra ammatti illee waan kana godhuu baanu wanni isin dhukkubsu nu dhukkubsa wanni isin tartiiba ummata islaamaatii tola jettan hundinuu nuuta wareegama qabu kafalamuu qabu kafallee akka itti deemuu qabnutti deemne waan dalaguu qabnu dalagne waan qalbii keennallee nu fayyise nullee fakkeenyummaa ummata birootiillee nu taasisu dalaguudhaaf hangama kiyyaa qophiidha qarallee tuttuqe laalellee haqiiqa jiru nattillee dubbatillee namni namoomni nama keessaan bahu yeroo tokko haamiira keessa dubbatu malee ani miidhamuun isii ana faayidaan qabu jedhe izan maaltu itti ana suuta qorannee tartiiba isinii goona sanillee fudhadhe tagama koree warra biyya keessa warri onlaayinaa dhiifama nu gootanii warra biyya keessaallee natu dubbise akkaataa maluu qabutti akkaataa ta'uu qabutti natu inshaAllah kanallee qurcaa ta'amma booda isinii kennine warra onlaayinii wanni amma lafa jirtu sunniin tartiibotii jirtu amma mallaqootii konkolaataa sanillee deemnee laallee yoo fayyaa qabaate fayyama qabaatu isaa gurgura wanni nu ummata rakkifnuuf tokko hin jiru yoo ammallee wanni biroollee ka jiraatu taate ni barbaanna homa ummata keenya hin rakkifu qalbiin ummata keenya ammoo akkuma amma ijaarame kanatti itti fufuu qaba namni rabbi isaa laaffisee lakke ani qooda kana keessaa fudhadhaa sun hin tuqamini taqarani jette akkasuma taateettu jedhallee hin dhoorginu laakiin ammoo kanaaf ol baanee ammallee hin dubbannu yoo isin itti deemtanillee isin hin dhoorginu maraayyuu inshaAllah walumaa wajjin taaneetiin sochoonaa san akkasii qubanaa qabaattanii rabbiin alaamana keessan duraa duuba keessan bayaagala keessan rabbiin yoo nama ijaare namni nama diigu hin jirre ijaarama diiggamni hin jirre rabbiin isin ijaare qalbii teessanitti imaana sammuu keessanitti hayyooma arraba keessanitti eegana ammallee collooma dalaggaa teessan keessatti milkaahinna ijaarama jireenya keessan keessatti tokkummaa fakkeenyummaa keessan keessatti kinniis rabbiin isin haa taasisuu isin jedha barakallahu fiikum namni yaada qabdanii jirtanii ustaaz Sondeen abbaa murtiitii kennaa arga durattiitiin dubbadhaadhan
Gaamurtii dubbadha. Gaggabaasaa nama dadhabsiisina. laalli ustaazni keenya deebisaa keenya Hayyee deebisaa ulfaadha ani daqiiqaa takka natti hin fudhatu. wanni jiru maal beektanii ishi dubbachuuf miti ani wama adeemsuma kana wanni jechuudhaaf malee wanni jiru akkuma reefi akkuma ustaaz xaalibuun koree sanillee as yaamanii akka koreetti waan balleessinillee balleessaa fudhannee waan abdiin dogongorellee dogongoramee dhimma abdii ammallee karaa fi seeraa fi heeraan mallaqa isaa hafullee yoo gahellee gahe jedhee koreen kana booda tabraallee uumamtu waa'ee dhimmi abdii raggaasaadhaa seeraa fi heeraan tartiiba qabatee deemuudha qaba yoo mallaqni gahee jira yoo hin geenne jedhamee tartiibaan deemuu qaba oopin ta'ee banamee hafuun qabu waan kana hundaa'u ustaaz xaalibutti dhiifne nullee nu araarsaa yoo balleessine balleessaa nutti mura obboleessa keenya wal dhabuu hin barbaannu obboleessa keenya yoo dadhabne du'aa godhuu fi barbaanne yoo qabaanne immoo kennaaf wallaahi hammeenya isa tokko illee hin qabnu gaaf san cinaa dhaabbannee gaaf inni miilaan deemu wanti cinaan dhaabbanneef illee hin jiru anallee akka hamatti akka jabatti na fudhate waan ta'eef waan kana ustaaz xaayirfaa illee nullee gidduu kanatti nama badaa ta'aa jirra gaafa laalu nullee nu araarsa jechuu fi ustaaza kiyya dhiifama abbaa murtiitti fufa. Hayyee ulfaadha galatooma an durallee wanni waan kana sinafoo dhaabbataa turee fi bakkuma tana bakka amma isheen dhufanii falanuu kaa'anii ulfaadha galatooma isaaniin jechuu barbaada ustaaza Xaalibu. Wanni isaan amma duratti ladda tuttuqaa turan sanillee wanni ustaaza kiyya Abuzarii fi Dariin illee walafoo nu dhaabe bakka isiniin jedhallee bakkuma amma isaan tuqan san jalqabarra tuqan sanii san hunda amma isaan gabaabatti nuu fixanii ulfaadha galatooma isaaniin jechuu barbaadna. Dr. Aslee ammoo karaa rabbi ol si fuudhee ammallee ol si haa fuudhu. Ta'amba biratti dabdellee si biratti haa qajeeltu qaraatu waa qabdaaf rabbi waa maraa qajeelchee. Ani wanni isaaniin amma sheekaan jechuu barbaadu waan tokko ka'anillee keessaan beekutu jiraaf waan san afoo dhaabbataa ture. Dr. Aslee yookiin hin sobee ebaluun sobee osoo ta'uu hin taane rakkoo ijoollee kanneen jidduu jiru rakkinni hin jira akka jiru hin beekna ustaaza kiyya. Rakkoo kana amma eega isin dhuftanii jettan homaa nama biraallee hin barbaachisu isin keessoo keessan san ka'achi ka koree biyyaa san achumatti nuu fixa. Ka waa'ee amma mucayyoollee alhamdulillahi dubbiinuu bareeda taate Dr. Asleellee waan qabatetu jira sanillee Dr. Asleelleen waliigaltanii yaada tokkorra jirra. Sanillee isinummaan furmaata nuu godha ulfaadha rabbi jazaa isinii haa deebisu wannummaan nu durallee walafoo dhaabbanneef kanuma malee wanni biraa hammeenni hin jiru jarri tunniin lamaan walitti dhufuu qabdii araarri jidduutti bu'uu qabaa dhugaan bahuu qabdii yaada jedhu irra dhaabbannee dubbataa turre dhugaalleen baate araarrillee bu'e hundi keessanuu ulfaadha galatoomaa jazaakumullahu khayran isiniin jechuun barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسيتيني أستاذك إن علي بريد الله